Ani cubbu jalan daddabu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waaraa ulfinaan galmaa'ee seenaan koollee tura uffadhee bobbaheen galu taayitaatii ottaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun komamaa muramuu mormaa yoomin ayyamaa Allahu Allahu asma keetiin siqame nagajeelchime yookana akka arraadabe naaf taasisime waliin taasisu dadhabe naaf taasisime waliin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifa Boruu kana laaf biyya keessaa bakka jirtanitti nageen rabbi isin waliin haa jiraatu isin jedha. Mee har'as ajandaa walitti deebineen waa'ee Kadir Martuu ololli tokko tokko maal jedhaa jira kan jedhuu fi akkasuma hoo maaltu jira wanta jedhu irratti ka waliin ilaaluta. Viidiyoo itti aanu daawwannee ka walitti deebinuta. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaati share godhaati waliin gaha. Mee oduu namni tokko tokko wallaalan Oromoo keessa heddumaata jira ka social media irratti ol bahee homa isatti fakkaate darbatu ka waan jedhuu fi waan hin jenne adda hin beekne ka waan jedhuu fi waan hin jenne kiiloo isaa mazanee beekuu hin dandeenye kana kanatu jira. Miga akkasiisan fa'allee dhageeffannee ka walitti deebinu ta'a. Viidiyoo itti aanu kana wajjin Johar Mahammadi fi Kadir Martuu wal dorgomsiisuu barbaaddiisi hoolayyiin Harargee takka. Johar Mahammad jechuun barnama wayyaanee nafxanyoota qalamaan biyyatti isinirraa yaa Oromootiin jechoota nama garii dubbatuun dhagahuun namatti dhagahama. Oolma bahanii social meediyaan seeran qabu jedhanii huma barbaadan dubbatan. Oromoon akkaneetti gowwaan hin dhalatin dhalatu hin guddatin jedhan. Haati gowwaa dhalte jala saalfatti jedhan. Mee ilaalaa jecha nama kanarraa bahu waa'ee Jawaarii fi waa'ee Kadir sa'a kanatti maaltu nama haasofsiisa? Jecha kanaa kun ni haasa'ama? Jecha kanaa kun ni dubbatama? Namoonni akaakuu afuritti qoodama jedhan. Beekumsa irratti hundaa'e tokko nama waan beeyne ka akka hin beeyne illee ofitti hin beeyne waallee hin beeku akka hin beeyne illee ofitti hin beeku. Inni lammataa nama waa beeku ka akka hin beeyne ofitti hin beeyne. Inni sadaffaa nama waa beeku ka akka beekullee beeku. Yeroo ammaa kana kamtu nu rakkise ka waan beeyne ka akka beekullee moo hin beeyne. Akkana kanatti social media irratti ol bahee waan hin taane haasa'ee uummata mufachiisuu fi waan hin taane uummata keessa waan fofokkataa facaasa. Jawaar jechuun Kadir jechuun nama waa beeku ka akka beekullee beeku ka akka itti dubbatu beeku ka akka itti himatu beeku ka akka silaa hin beekama jedheen beeku jara. Wallaala waan jaraa haa ta'u kun immoo akka waan beeyne illee ofitti hin beeku ofifillee waan beeku. Kanaaf maqaa hayyootaati isaa jecha keessan fooloo ittiin argachuudhaaf biizinasii jijjiirachuudhaaf jechoota hin taane hin fayyadamina. Amaanaa jechoota akkanaa kanarraa of eegaa. Kanarratti mee jecha Kadir dhageeffadhaa. Hayyuun waan dubbatu beeka waan jedhu beeka ka jedheef kanaaf mee maal jedhaa jira haa dhageeffannoo hojii guutuu isaa moo bakka biraatti dhageeffadhaa. Kun immoo waan xiqqootu irraa muramee as dhufe waan ta'eef wanni isin himu waa kiyya irratti Jawaar poostiin goone maqaa Jawaar hin kaasne Jawaar hojii mataa isaa hojjeta waan dhukkuba kiyyaa wajji wal qabatu hin jiru akka dhukkuba sataa tokkotti jechayyuu kana fakkaata. Akkanatti dubbata maqaa kiyyaa waliin gurgurinaa kana qofa osoo hin ta'initti guutuu isaa hoo dhageeffatte haasawa bulgee hin haasa'inaa haasawa fokkataa hin haasa'inaa jedheetiin lolaa ture. Mee galateeffannaa Kadir Martuu waliin haa dhageeffatu. Boyaadataa Junaydii beellama seenan san hojiidhaan duruu mirkansanii gara hojiitti lixanii jiranii jechuun waan san hundanaaf godhanii. Kanaaf ummanni addunyaa guutuun warri naa dhiphatan akka hin dhiphanne akka yaaddoyne
baay'ee tokko. Allah wallahu asma keetiin si qabe naga jeelchime yookana akka irraa dabe naaf taasisime waliin taasisuu dadhabe naaf taasisime waliin taasisuu dadhabne Allah wallahu jajjaban firelle sirratti mootomu rakkoo teenya beektaa rahmaanu sittiin himnu sirra rakkoo laale namaa narkunamu sirra rakkoo laale namaa narkunamu Allah wallahu asma keetiin si booye jemu naga jeelchime karaa karaa damne nuuf taasisime wali taasisuu dadhabne nuuf taasisime wali taasisuu dadhabne. Kadir martuu dhukkubsatee akka mana yaalaa jiru miidiyaa kanarra deemaa ture waan bira luga dhuuf baan yaa Kadir rabbi si haa fayyisu rabbi si haa haafiu yaa ilma kiyya fayyaa isa biraa taate fayyaa sanii rabbi si haa fayyisu jechuu barbaada dhukkuba amma si qabe kana karraa fayyitee seenaa ta'u rabbi si haa taasisu siin ja'a dhukkuba kanaan ka duniyaa irraa deemtu rabbi si duraan taasisini dhukkuba irraa fayyitee fayyaa qulqulluu akka gaafa duraa daa'ima turteessan sanitti rabbi si deebisu waan sani si kadhadha rabbi irraa اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس